Ashamaa, ashamaa yooyyaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiin badhaadhaa isiniin jenna odeeffannoo keenya ka ammajjii 26 bara 2021 gaggabaabsinee isin biraan gahuu fi argamne jirra. Warri sagantaa kan daawwachuu fi asittuu argamtanii hedduu isin galateeffanna. Namni biraa sagantaa kan akka dhufee daawwatu yoo barbaaddanii qoqoodaa yookaan ammoo faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jenna. Tamsaasii keenya kan miidiyaa hawaasummaa irraa isinii darbaa jiru karaa feesbuukiitii fi karaa yuutuubiitiin lachuu darbaa jira. Bakka feetanii daawwadha. Warri feesbuukii irraa nu daawwattanii nu hordofaa karaa yuutuubiitiin nu daawwattan ammoo maamila nu godhadha isiniin jechuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Odeeffannoo keenya kaardhaa matoota duree gurguddoo qabannee isin biraan gahuu deemnu keessaa barataan Oromoo takkini hidhamaa siyaasaa godina Arsii Lixaa magaalaa Adaabbaa keessatti bakka hidhamirraa fuudhamee ajjeefamuun dhagahamee jira. Odeeffannoo kanarra waan gurra isin buusnutu jira. Dhaddachi hidhamtoota siyaasaa ka galmee Jawaari Muhammad Faatii borii itti fufuu deema. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Abiy Ahmedii wayitaa dhokatee jiru kanattu Zinnash Taayyachoo Itoophiyaa mirga bitaa waliin gayaa jirti. Kun maal jechuudha ka jedhu odeeffannoo qabna. Waraana naannoo Tigraahii gaaga'amiinsa namooma inni dhaqqabsiirrattu gabaasa BBC'n barreesse tokkotu jira. Sunis isin biraan eegenna. Waraanni naannoo Tigraahii keessattuu gaggeeffame balaafamaa jechuudhaan ambaasaaddarri Ameerikaa ka duraanii yookaan ammoo ka ammaan tana gadaa hojii isaanii fixatanii aangoo gadhiisanii dubbachuu isaanii isin biraan gahuu deemna. Waraanni Itoophiyaa fi Suudaan ka daangaa gubbaa hammaachuutu jira jedhamee jira. Kanallee irraa odeeffannoo isin biraan gahuu deemnutu jira. Matooti dureen kennan kan irratti xiyyeeffannoo kakkanuma fakkaataa jidduun odeeffannoo dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi akkasumas yeroo argannaan odeeffannoo addunyaa kabirallee isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa. Tamsaasa kennaa nu qoqooda waliin nu gahaa isiniin jechuu barbaanna. Godina Arsii Lixaa magaalaa Adaabbaa keessatti qeerroon Oromoo Abdulhamid Abdallaa Haajii jedhamu mana hidhaa itti hidhame keessa halkan fuudhamee ajjeefamuun dhagahamee jira. Qeerroon Abdulhamid jedhamu kun eegii ajjeefameen duubattu reeffi isaa bineensa fi akka bosonattu darbatame dhagame. Jiraatanii godina Arsii Lixaa ka magaalaa Adaabbaa kunini kanaan durattuu yakka tokkoon himatamee ka hin jirree fi badii waan tokko akka hin qabne ka dhagahamu. Badiin mootummaan ittiin shakkee isa hidhuu dandahee abaa'oo warra bosona keessatti socho'ee jijjiirama kana gufachiisaa mootummaa Abiy Ahmedii ka jijjiirama kana dura dhaabbatee nyaata dhiyeessitanii fi yookaan ammoo soortanii fi jechuudhanii mootummaan Abiy Ahmedii nama kana akka hidhee ka dhagahame ture. Haa ta'uutii malee kalee galgala mana hidhaa irra hidhame keessa qabatee baasee bakka bosonatti dukkana keessatti milishoonni mootummaan nama kana ijjeesuudhaan reeffa isaanii akka bosona keessattuu gatanii deemanii ka dhagahame. Mootummaan Abiy Ahmedii yeroo adda addaatti hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa irra baasuudhaan ajjeesuun baratamee jira. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti nama abaa'oo wajjin hidhata qabu jedhame Kuushii Tasfaahee kanaan dura mootummaan hidhaa irraa fuudhee ijjeese reeffi isaa gatuun dhagahamee jira. Namni Muhammad Amin jedhamu godina Harargee keessattuu Harargee Bahaa keessattuu ajjeefame reeffi isaa bineensa fi akka gatame kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Torbaanuma kana keessatti koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa akka gabaasettu naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti ijoolleen gannaa 15 gadi miseensa abaa'oo jechuudhaan mootummaan kun akka hidhee ijoollee kanarrattu miidhaa qaamatii fi sammuu hamaa akka dhaqqabse ijoolleen kun akka gadhiifamanii
warri ijoollee kana hidhee akka murtiif dhiyaatu Komishinii Mirgoota Ilmaan Namaa Itoophiyaa gaafachuu gabaasuun kennanii yaadatama. Godina Matakkal naannoo Benishaangul keessattuu hidhamtoonni 200 oli maqaa baa'oo shaneetiin hidhamanii adabbiin yookaan ammoo himatii tokko irrattuu hin banamin akka argamanii dhiyoo kana gadhiifaman gabaasuun kenna ni yaadatama. Jawaar Mohammadii galmee isaa jalattu ka himataman Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoonni siyaasaa borii mana murtii dhiyaachuu deemanii dhaddacha mana murtii olaanaa federaalii ka lidataa yookaan ammoo caffeetumaattuu argamuuttu ka dubbiin Jawaar Mohammadii faatii laalamuu deemtu. Himata 10 irrattuu baname keessa ka 6 fudhatama dhabsiise yookaan ammoo kuffise manni murtii borii himata dhiyaate yookaan ammoo himata fooyya'ee abbaan alangaa dhiyeesse irrattu jechoota hidhamtoota siyaasaa dhageeffachuu akka deemu ka dubbatame abukaatowwan seeraa ka hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammad faalleen falmii seeraa akka dhiyeessu deemanii ka dhagahame. Dhaddachi borii kunini nama hundaafiyyuu bana waan taateefi deeggartoonni Jawaar Mohammadis achittu argamuu akka danda'ame ka gabaafamaa jiru. Torbaan darbee dhaddacha lidataa ka mana murtii olaanaa federaalii fuuldurattu deeggartoonni Jawaar Mohammadii hiriira huccuu boora uffatanii hiriira bahuun yookaan ammoo wayaa keelloo uffatanii hiriira bahuun isaanii dhagahame jira. Hiriira kan keessattuu faarii adda addaatii fi mormii mootummaa Itoophiyaa irratti yoo dhageessan hidhamtoota siyaasaa ammoo gumaacha qabsoo Oromootiif isaan gumaachaa jiraniin dinqisiifatanii jiranii. Sochiin borii kunin yeroo ammaan kana jabaatee itti fufee akka jiru ka dhagahamaa jiru. Miidiyaa hawaasummaa gubbaatti namni hedduun yeroo ammaan tana piroofaayilii isaanii ka miidiyaa hawaasummaa bifa keelloo yookaan boorattu akka jijjiirrachaa jiranii ka dubbatame faayidaawwan kana dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi xiyyeeffannaa kennuu fi akka tahe ka dubbatame. Aktivistiin Oromoo obbo Yaayyaa Bashirii borii yookaan ammoo bifi keelloon kunini waa lama agarsiisa. Borii tokkoffaanii keelloo bifi kunin jalqaba waan haarawaa akka abaaboo keelloo agarsiisa. Akka jechuun keelloo ji'a birraa ka waggaa haarawaa mul'isu. Ka lammaffaa ammoo bifi borii yookaan keelloon of eeggannoo agarsiisa. Qeerroon sochii isaa haaromfachuu fi mootummaa fi akeekkachiisa kennuu mul'isa jechuudhaani bifni keelloo kunin xiinxalaa isaa lafa kaahee jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Wayita Abiy Ahmedii dhokatee yookaan ammoo of dhabamsiise kanatti haati warraa isaanii adde Zinaash Taayyachoo biyya bakka adda addaa dedeemuudhaan akka hoogganaa taatee mul'achaa akka jirtu ka dhagahamee jiru. Godina Booranaa aanaa Yaaballoo Ardaa Kophee Currattu argamuudhaan har'a dhaga galma Abbaa Gadaa ka godina kan keessatti ijaaruuf karoorfame pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa wajjin akka eebbisanii ka dubbatame. Adde Zinaash Taayyachoo dhiyoo kanatti manneen barnoota adda addaa ka ijaarsifte jedhamu eebbisuudhaa fi bakka adda addaa isii deemtutti mul'ata. Sun keessa manneen barnoota godinaalee Oromiyaa adda addaatii fi naannoo Amaaraa godinaalee adda addaa keessattuu ijaartee eebbisiisa akka turte ka dhagahame jiru. Yeroo ammaan tana Abiyyiin dhokachuudhaan yookaan ammoo Abiy achi buuteen isaa wallaalamuudhaanii Zinaash Taayyachoo mumullachuun ishee kanaan duratti qinee Daani'el Kibratee karaa pireesii Itoophiyaatiin ka Abiy Ahmedii siree irra buusee raffisee Zinaash Taayyachoo siree irratti ol baase sunittuu taha jechuudhaanii namni garii yaada isaanii akkasittuu ibsachaa jirani. Dhaabbanni pireesii Itoophiyaa gaazexaa isaa ka Addis Zamaniitii fi akkasumas gaazexaalee biraa ka dhaabbanni kun hogganu irrattu kaartuuniin Abiy Ahmedii siree irra bu'ee Zinaash Taayyachoo siree ol kortee raftu kanaan durattu falmii kaasuun ishee ni yaadatama. Kanaan walittu qabatee namni hedduu yeroo sanittuu yaada kennateeni haalli ammaan tana Itoophiyaan keessa jirtu warri qabsaa'ee ka qeerroo akkasittuu aangoo irra bu'ee
warri soddaa ka Abiy Ahmedittu fayyadamuudhani biyya bulchaa jiran jechuun isaanii dhagahamee jira. Warri gadi akka qoosaa godhanii Daani'el Kibrati Abiy Ahmed siree irraa buusee Zinnash Taayyaachoo siree irraa korsiisee halkan itti ol koralle jedhamee qoofamaa akka ture ka dhagahamee jiru. Yeroo ammaan tana Abiy Ahmed aangoo irraa dhokachuun isaa waa hedduu kaasisaa jira. Abiy Ahmed waa'ee fayyaa isaa kaafamaa ture kanaan walitti qabatee masaraa biyyaalessaa keessatti fonqolchattuu geggeeffame dubbiin jettulleen dubbatamaa akka turte ka dhagahamee jiru. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed yeroo ammaan tana fayyaa guutuu akka inni qabu torbaan kana yookaan torbaan dhufu keessatti ummataa fi gabbahee haasaa yookaan ammoo sagantaa marii ka ummataa waliinii keessattuu akka argamu ka dhagahamee jiru. Abiy Ahmed dhokachuun isaa kunini xiinxala adda addaa uumaa akka jiru ka dhagahamee jiru. Namoonni hedduun Abiy Ahmed dhokachuu kana Isaayyaas Afwerqii jalaa barate jedhanii yoo dubbachaa jiranii warri gadi Abiy rakkoo fayyaa isa qunnamuu hin oolle warri jedhe yaada kennulleen ture. Kanaan dura immoo ka jedhamu fonqolchi mootummaa irratti geggeeffame dhahame yookaan madaahee ka jettulleetu jira. Haa ta'uuti malee yaadi ammaan kana bal'inaan dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed osoo hin dhukkubne yookaan ammoo iyyuu odoo waa hin taane dirree siyaasaa irra yaaduma adda addaatii fi of fageessa jechuutti dubbatamaa jira. Yaadi yeroo ammaan tana dhiyaachaa jiru keessa Abiy Ahmed diraamaan inni taphachaa jiru kun inni diraamaa Isaayyaas illee caalaa guddaa diraamaa Kim Jong-un pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa kitaaba isaa keessa argame jedhamee dubbatama akka jiru. Abbootiin irree yeroo garii yoo daawwataa onnee ummata laaluu barbaaddu dhokattee waan ummati haasa'uu fi akkasumas soda adda addaa uumti biyyiti kun namalee durattu deemuu geggeeffamuu hin dandeettu. Yoo anin du'e yookaan ammoo anwata biyyiti kun inni gara balaattu deemaa sodaa jettu akkasii uumuu fi akka barbaachisu biyyoota tasgabbii hin qabne abbootii irree keessatti ammoo abbootiin irree dhokachuudhanii shakkii hamii fi akkasumas komii uumuudhaan yeroo adda addattu waan yaada uummataa deemaa jirullee hubachiisuu fi akkasumas du'uun isaa biyyallee akka diigdu garsiisuu fi waan tahuudha jedhameeti ka dubbatamu. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa ka umrii 29 gara aangootti dhufee Kim Jong-un yeroo adda addatti dhokachuun isaa kunini mala adda addaa pireesii Kooriyaa Kibbaatii fi pireesii biyyoota lixaa irraa barreeffamaa ture. Kim Jong-un haga du'ee jedhamee odeeffamutti yeroo adda addaa riphaa dhokata akka inni ture. Abiy Ahmed illeen amma akkuma Kim Jong-un kana dhokachuudhanii biyya tasgabbii dhowwuudhanii yoo anin deeme namalee jiruun hin jirtu biyyiti Itoophiyaa wal nyaachuu deemti. Namni biyya kana qabate ittiin taahee gaagama siyaasaa namni afaan hin beekne irra ittisaa jiru ana jechuudhanii formulaa yookaan ammoo adeemsa Kim Jong-un akka hordofaa jiru ka fakkaatu. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed wayitaa inni dhokatee jiru kanatti Itoophiyaan biyyoota alaa wajjin dippiloomaasii hojjechuun rakkisa akka tahe ka dhagahamaa jiru. Abiy Ahmed dhokachuun isaa maddeen oduu BBC faatis xiyyeeffannaa kennanii fi dhimma isaa gabaasaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Biyyoonni gaafa Afrikaa rakkoo dippiloomaasiitii fi rakkoo siyaasatii fi dinagdee wal xaxaa jirtu kan keessattuu Abiy Ahmed dhabamuun isaa hoggansi mootummaa Itoophiyaa ka gaafa Afrikaa yeroo ammaan tana akka gad bu'u ka godhaa jiru. Suudanii waldhaba daangaa Itoophiyaa wajjin qabdu biyyoota ollaa amansiisuu fi dippiloomaatota ishee gara Suudanii kibbaa Chad, Misri, Liibiyaa fi akkasumas gara biyyoota Arabaa, Imaaraatii, Qatarii fi Saawud Arabiyaattu akka ergite ka dhagahamu. Itoophiyaan karaa biraatiin ammoo waan dippiloomaasii irratti wanni ishiin hojjetaa jirtu akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo dippiloomaatonni biyyoota Awurooppaa kan muummicha ministeera Abiyyi wal arguuf deemanii isaan wal arguuf akka rakkatanii ka dhagahamee jiru. Yeroo ammaan tana biyyi Itoophiyaa rakkoo siyaasaa, gaaga'amiinsa dinagdee, rakkoo awwaannisaatii fi akkasumas gaafii Afrikaa balaa hedduu keessa seene. Kanattu
Abiyyiin dhokachuun isaa mootummaan isaa karaa dippiloomaasii hojjechuutii fi rakkoolee siyaasaa kan furuu fi hagam tokko qophii akka hin taane yookaan ammoo mootummaan kunin odeeffannoo mootummaa to'achuu fi koominikeeshinii yookaan quunnamtii isaayyuu seeraa qabsiisuu fi hagam tokko dadhabaa akka tahe ka mul'achaa jiru jedhamee jira. Tigraahii keessatti waraanni Eertiraatii fi Itoophiyaa bakka lamatti walitti bu'ee jedhamee gabaafamaa jira. Barruun EEPP jedhamtu ka Beeljeemii teessoo godhatte akka gabaastetti magaalaa Maqalee qarqarattu waraana Eertiraa kasaamicha godhee fi waraana Itoophiyaa kasaamicha waraana Eertiraa didee walitti bu'uu isaa dhagahamee jira. Miidhaan gamalachuu irrattu dhaqqabee jira jedhamee barreeffamee jira. Qarqara magaalaa Aduwaatti waraanni Eertiraa ka taankii waraana Itoophiyaa saamee Eertiraatti galfatu jidduutti walitti bu'iinsi akka dhalate lubbuun raayyaa ittisa biyyoota lamaanii akka miidhaan irra dhaqqabe namni du'ee akka madaahee gabaafamee jira. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraahii bakka adda keessatti saamicha babal'aa geggeessaa jiraachuun amma qabeenya raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaallee gara Eertiraatti godaansifachaa jiraachuutu dhagamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo Eertiraa waan kan hunda saamtee godaansifachaa turte callisaa ture. Ammaan tan ammoo Eertiraa dura dhaabbachuu jalqabee jira jechuudhaan torbaan kan keessa waraana bakka lamattuu Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti Tigraay keessattuu geggeeffame kana akka waabii maddeen garii tuqanii gabaasaa akka jiranii kan dhagahamaa jiru. Waliigalteen mootummaan Abiy Ahmediitii fi Isaayyaas Afawarqii fayyadamiinsa balbala galaana Asabee irratti walii godhuu deemanii Itoophiyaa fi Eertiraa kan gara waraanatti geessu tahuu danda'a jechuudhaan dubbatamaa jira. Eritiriyaan Pirees barruun jettu kan mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Abiy Ahmed wajjin walitti dhiyeenya qabdu akka jettetti mootummaan Eertiraatii fi Itoophiyaan balbala galaana Asabee akka birriidhaan itti gargaaramtu Eertiraan ammoo naaqfadhaanii meeshaalee Itoophiyaa irraa akka bitattu waliigaltee irra dhaqqabanii jechuun isaa dhagahamee jira. Waliigalteen gosa kana ka dinagdee Itoophiyaan kanaaqfan fayyadamtu Eertiraan ka birreen fayyadamtu waraana baadimmeetii fi shiraarootii fi akka sababa tahee ka dhagahame mootummaan Abiy Ahmed rakkoo kanaan dura Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture irraa barachuu dhabuudhaan biyyoota kan lamaan gara rakkoo wal waraansattuu geessu ka dandayu walii galtee iftoominaa hin qabne mallatteessuun gaafii Afrikaa bombii yeroo kamuu dho'u irra ta'aa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana waliigalteen jedhame kunin maddii oduu Eritiriyaan Pireesii haa barreessu malee karaa mootummoota lamaanitiin ofiishaalii wanni jedhame akka hin jirre ka dhagahamaa jiru. Waliigalteen kunin rakkoo uumuu qofa odoo hin taane rakkoo daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa ka haga ammaan tana hin furatin hammeessuu akka dandayu ka dhagahamaa jiru. Yeroo ammaan tana Eritiriyaan lafaa Tigraahii ka qabattee Shiree Zaalambersa Buree fi akkasumas bakkoota akka baadimmee fa'a gadhiistee bahuu fi akka fedhii hin qabnee fi caasalee mootummaa ijaarrachaa waraqaa eenyummaa qoodaa akka jirtu ka dhagamee jiru. Itoophiyaa fi Eritiriyaan rakkoo daangaa kan gubbaatti dhiyoo kanatti waraan geggeessuu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru. Pirezidaantiin naannoo Tigraahii ta'e kan muudame Dr. Muluu Kaasa'e namni jedhamu bulchiinsi kiyyini lafa Tigraahii birmadummaa kabachiisuu hin dandeenye gaafii uummataa deebisaa hin jiru. Bulchiinsi kunin kallattiin 4 kiiloo irraa ajajama hoggansa waraana jalatti guutumaa guututti kufe jechuudhaan hojii gadhiisuu fi xalayaa galfatee jira jechuudhaan miidiyaaleen adda addaa gabaasnee turre. Kun kanumaan odoo jiru seenaan baqattoota Tigraahii ka gara Suudaanii dhufanii waan akka malee gara nama nyaatu tahee argamee jira. Dubartiin daa'ima 2 yookaan ammoo lakkuu deettee lakkoolee irraa duute BBC neegii gabaaseen dubartii yeroo ammaan tana waraanni Tigraahii gaaga'amiinsa namoomaa hagame hama akka dhaqqabse agarsiisa jechuudhaan wal harka fuudhanii miidiyaa hawaasummaatii fi miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiranii. Akka odeeffannoo baqataan Tigraahii ka Suudaanii dhufe namni maqaan isaa Abrahaa Kinfee jedhu dubbatutti
isaa fi daa'imii isaa ka dhiiraa ka ganna 5 fi haati warra isaa ka halkan da'aa jirtu waraanii Tigraahii jalqabe jennaanii dahoo barbaada jecha ollaa warraa wajjin gara raasaa baqatanii achumatti haadhi warraa isaanii ka lakkoolee garaa qabdu dahoo dubbatee jira. Haa ta'uutii malee dhiigii dhaabbachuu waan didee fi haati warraa kun daa'ima waggaa 5 ka dhiiratii fi ijoollee lakkoolee nama kan irrattu dhiistee akka duute ka dubbatu. Haati warra eegii duuteen duubattu ijoollee isaa lamaan kana baaskeettiin qabatee laga Tekkezee qaxxaamuruudhaan gara kaampii baqattoota Suudaanii ijoollee isaa qabatee akka dhufe ka dubbatamu. Ijoolleen isaa yeroo dhufanitti ka akka malee beelawanii akka malee qaqalloo yookaan huqqatan ta'uutti dubbatame jira. Waraanni Tigraahii keessattuu geggeeffamu akkasii jiruu kiyya diigee haadha warra kiyyanarraa fudhate jechuudhaani Kinfee Abrahaa dubbata. Kinfee Abrahaa namni umrii 40 kunini haadha warra isaa ka ganna 29 akka dhabe ka dubbatu yoo ta'u yeroo ammaan tana daa'imii isaa doktoroota Ameerikaatiin gargaarama. Ijoolleen isaa nyaata argachaa ulfinni dabalaa akka jiru ka dhagahamee jiru. Haa ta'uuti malee daa'imni isaa ka waggaa 5 haadhi kiyya eessa jirti jedhee gaafatee haati kan kee hin dhuftii jedhee sobuun natti ulfaatee jira, sossobuun natti ulfaatee jira jedhee dubbachuun isaa gabaafamee jira. BBC'n akka gabaasaa kan keessattu jedhe waraanni Tigraahii bakka qarooma Aksumii keessattuu geggeeffamee gatiin isaa akka malee cimaa jechuudhaani yeroo ammaan tana waraanni kun miidhaa namoomaa hamaa dhaqqabsaa jiraachuu isaa gabaasee jira. Kanaan walittuu qabatee naannoo Tigraahii kan keessatti wanni gabaafamaa ture miidiyaa addunyaatiin akka malee waan nama yaaddessaati. Haadha daa'ima garaa qabdu ka bombiin garaa ishii yookaan ammoo finixaariin bombii garaa ishii dhahee tarsaasee fi daa'ima ishii ka waggaa 5 ka bombiin dhahee madeessee hospitaala dhufanii yaalii dhabanii du'anillee kanaan durattuu gabaasne turre. Doktorii hin jiru, hospitaalii sun namni keessaa hin jiru. Gabaasne turre kanaan walittuu qabatee baqattoota Maayikaadiraadha baqatanii ka Tigraahii ka Suudan Hamdaayet refuujii jedha kaampii refuujii Hamdaayet jedhamtutti gaaffii fi deebii maddeen adda addaa waliin godhan keessatti namni hedduun ka du'a jala baqate gariin isaanii ka madoolee tahanii fi haalli isaan ittiin ajjeefamanii milishoonni Amaaraa fi faannoni waan qarqabu billaa qottoo gajaraa waraana akka ajjeesee ka gabaasanii isin biraan genne turre. Kunni odeeffannoo magaalaa Maayikaadiraa keessatti warri Tigraahii Amaaraa fixee ka mootummaan jedhu faallaa akka tahelle gabaasuun kennanii yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Itoophiyaa fi Suudaan ammallee daangaa irratti walitti bu'aa jiranii mootummaan Suudaanii haleellaa mootummaa Itoophiyaa faccisee ofirra deebisee jira. Waraanii kiyyin waraan Itoophiyaa yeroo ofirra deebise kanatti miidhaan irratti dhaqqabe hin jiru jechuudhaan mootummaan Suudaanii ibsa baasee jira. Maddii oduu Al-Arabiyyaa akka gabaasetti ammoo Itoophiyaa fi Suudaanii torbaan darbee gara dhumaa xayyaaranii wal haleelanii jiran jechuun isa dhagamee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Suudaan wajjin mariin tokkollee hin geggeeffamu haga Suudaan lafa Itoophiyaa ka qabatte hunda gadhiistee baatutti jechuun isa dhagahamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti manneen kondominiyeemii ijaarame jedhame keessatti hanni guddaan raawwate jechuudhaan gabaasii bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjachiise tokko akeekee jira. Gabaasii kunin akka jedhutti manneen harka qalleeyyii ijaarame jedhame hedduun isaanii harka qalleeyyii hin seenne sababa kachachalaatiin namoota seera hin qabnettu maqaa kijibaatiin manneen kana guurrate jechuudhaan saamichi lafas akkuma saamicha kondominiyeemii irratti geggeeffame kana warra seer dhabeeyyiin babal'atee geggeeffamee jira jechuun dubbatame jira. Manneen saamaman kana deebisuu fi lafa saamamtellee hedduu isaanii mootummaan fuudhee gara baankii lafattu deebisee jira jechuun isaanii dhagahamee jira. Haa ta'uuti malee manneen saamamee fi lafti saamame kunin uummatii irraa saamame jechuun qotee bulaa fi deebi'uun isaa yookaan ammoo kennamuu fi karoorfamuun isaa irratti wanni beekame hin jiru. Gabaasii kun akka agarsiisutti warri islaamaan argachuu qabu. Ka maallaqa kaffalee isaantu mana sirriitti hin argatini jedhe
gabaasii kun jechuun warra magaalaa keessa jiraatuu fi kan qophaa'e malee uummata jalqaba irrattuu lafti warraa seeraan alattuu irraa fudhamtee manii irrattuu ijaarame dhimmi isaanii ka xiyyeeffannaa keessa seenee hin fakkaatu. Gabaasii kunini deebii kanaan durattu himata kanaan durattu Izeeman Finfinnee keessatti lafti akka malee saamamaa jirti jedhuu fi saamichi jechuun lafti akka malee saamamaa jirti jedhee baaldaraasii baase sunii fi deebii kennuu fi karoorfatee ta'uu akka hin oolle ka dhagahame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka biraatiin ammoo godina Gondar naannoo Amaaraa keessatti masaajidoonni gubachuun dhagahamee jira. Tarkaanfilee warri jibbeensa amantii qabanii sochaawaniin namni amantii barsiisuu fi achi naannoo godina Gondarii kibbaa keessaa ture irratti aleellaa dhaqqabanii namni tokko ajjeefame tokko madaahuun dhagahamee jira. Qabeenya musliimotaa irralleettu miidhaan akka dhaqqabe ka dubbatamaa jiru. Aktivistoonni musliimaa ka Gondarii gochi kunini gocha jibbeensa amantiitii fi gocha shororkaa jechuudhaan balaaleffachuun warra dhagahamee jira. Naannuma Amaaraa kan keessatti gaazexeessitoota waraana naannoo Tigraay keessattuu hirmaatanii gabaasa uummataan gayaa turanii pirezidaantiin naannoo Amaaraa badhaasa jechuudhaan gabaasii dhiyaatee falmii kaasee jira. Akka dhagahametti pirezidaantiin naannoo Amaaraa gaazexeessitoota kana maallaqa 300,000 haga 500,000 kiisii isaa keessaa baasee gaazexeessitoota kana badhaase jechuun falmii kaasee jira. Pirezidaantiin naannoo tokko maallaqa hagas gahu eessirraa fuudhee warra kanaa kenna maddii galii isaa maali jechuudhaan yeroo ammaan tana falmiin guddaan akka dhalatee ka dubbatamaa jiru. Walgahiin uummata Oromootii fi Somaalii magaalaa Finfinnee keessattuu gaggeeffamee jira. Walgahiin hariiroo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii akkasumas hariiroo uummata Oromootii fi Somaalii fooyyessuu fi yaadame kunini akka gara misoomatiin jabaatuu fi naannoleen kullachuun memoraandamii misoomaa ka miiliyoonii 200,000 oli waliin mallatteessan jechuun dhagahamee jira. Naannoon Oromootii fi Somaalee hariiroo dheeraa akka qabani ka dhagahamu. Uummatni Oromootii fi uummanni Somaalee hariiroo bara dheeraa akka qabani ka dhagahamu. Yeroo baay'ee biltsiginnaan garuu hariiroo kanaa hariiroo uummata jijjiiruu fala rakkoolee uummati kun waliin qabu buusu osoo hin taane siyaasaa fi faayidaa irraa buufachuu fi hooyii yeroo gabaabaa akka hin goone jechuudhaan namni hedduun yaada dhiyeessaa jira. Keessattuu yeroo naannoon Oromiyaa ka hogganu biltsiginnaan Oromiyaa naannoo Amaaraa ka hogganu biltsiginnaa Amaaraa waliin rakkoo keessa seenetti hariiroo uummata Somaalee, uummata Afarii fi uummata Kibbaa wajjin uummati Oromoo qabu cimsuun barbaachisa jechuudhaan dubbatamaa jira. Warri garii ammoo hariiroo Oromoo fi Somaalee kan akka kanaan durattuu jalqabsiise Jawaar Mohammadii rakkoo Oromoo fi Oromiyaa fi Somaalee waliin qabdu ka daangaa furuu fi uummata kana darana walitti dhiyeessuu fi isattuu jalqabe. Piroojeektiin kun akka galmaan bahu yoo barbaadame hidhamtoota siyaasaa akka Jawaar Mohammadii mootummaan gadhiisuu qabaa jechuudhaan yaada dhiyeessaa jiru. Miseensi paarlaamaa keenya bakka bu'aan uummata tana Oromaa Dr. Alii Waariyoo OMN wajjin gaafii fi deebii godhe keessatti Jawaar Mohammadii ija Oromoo jechuudhaan yeroo ammaan tana hidhaan Jawaar Mohammadii faati seera ala jedhee dubbachuun isaa dhagahamee jira. Alii Waariyoo Jawaar jechuun ija Oromooti, ifa Oromooti waggaa dheeraa keessatti nama akkasi yeroo carraan dhufe tokko argatanii ka jedhe obbo Alii Waariyoo Jawaar Mohammadii nama Oromoo keenya keessa jirtu saba adda addaa gosa adda addaa qoratee hariiroo wajjin godhuu fi nama carraaqaa ture
nama odoo mootummaa hin taane akka mootummaatti hojjetu kan mootummaan Itoophiyaa Oromoo takka Oromoo keenya quba hin qabaatin Jawaar Mohammad nama quba nu qabaatee nama nu beekee rakkoon keessan maali gosti keessan baay'inni keessan eessatti argamtanii jedhee nama nu hiyyaafatee nu gaafate jechuun isa dhagahamee jira. Jawaar Mohammad kan jijjiirame ammaan tana Itoophiyaa keessattuu dhalate kun akka dhalatuu fi sababa guddaa tahee gumaacha guddaa gumaachee mana hidhaa keessattuu seenee hidhamaa jedhee akka hin yaadinillee kaa dubbate wanni bara Hiwaatii keessattuu tahee hin beekne yeroo ammaan tana Oromiyaa keessatti ijoollee jijjiiramii Oromoo aangootti fidanii tahuun akka isa gaddisiise miseensi paarlamaa keenya Ali Waariyoo kun kaa dubbate. Ali Waariyoo Jawaar Mohammad akka gadhiifamu Oromoo waan dandeetti cufa godhuu akka qabu Oromoo keenyatii fi Oromoo Itoophiyaa jidduutti Jawaar Mohammad riqicha tahee akka tajaajilillee dubbachuudhaani Jawaar Mohammad biyya baasuni manidhaa irra baasuni dirqama Oromoo cufa tahuu qaba jechuudhaani gaafii fi deebii OMN gulaala olaanaa isaa obbo Dejenee Guutamaa wajjin godhe keessatti dubbatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan daawwatanii fi hedduu isin galateeffannaa odeeffannoo takka lama ka dhuma isin biraan gennee tamsaasa kenna ka har'a kana goolabuu barbaanna. Mahdi Hamid Muude awwaalii isaa har'a magaalaa Atlaantaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa keessattuu raawwachuun isaa dhagahamee jira. Mahdi Hamid Muude hayyuu afaanii abbaa pireesii Itoophiyaa nama gaazexaa Bariisaa hundeessee fi nama kitaabota 10 olii barreessee akka ta'e ka dubbatamu. Mahdi Hamid Muude godina Harargee lixaa yeroo sanitti jechuun Harargee Awraajjaa Carcar yookaan ammoo Koonyaa Carcarii magaalaa Cirootuu dhalatee achiin dubattu gara yuunivarsiitii baratee gara yuunivarsiitii Finfinnee dhaqee achiin dubattu gara Ameerikaa dhufe wayita biyyaa fi biyya ala jiru kanatti qabsoo Oromootii fi akkasumas afaan Oromootii fi seenaa miidiyaa Oromootii fi gumaacha guddaa nama gumaachee akka tahe ka dubbatamaa jiru. Namni kun umrii 71tti sanbata xiqqaa darbe kutaa bulchiinsa Ohio magaalaa Columbus keessattuu akka akiramee kadhagame bakka maatii fi warri isaa argame magaalaa Atlaantaa kutaa bulchiinsa Joorjiyaa keessattuu har'a awwaalii isaa Amajjii 26 bara 2021 akka geggeeffame ka baratame. Dhukkuba koronaa vaayirasii yaaluu fi kan qophaa'ee tallaalliin Moderna warshaan qorichaa Moderna jedhame qopheessu sanyiilee dhukkuba koronaa vaayirasii adda addaa yaaluufillee akka gargaaru ka dubbatamee jiru. Kittibaatiin Modernaatii fi kittibaatiin Pfizer lachuu isaanii gulantaa lamaanii ka kennamu yoo taate kittibaanni tokkoffaa fi lammaffaan dhukkuba koronaa vaayirasii sanyiilee adda addaa yaaluu fi yookaan ammoo ittisuu fi ka gargaaru jechuudhaani Modernaan ibsa baasu miidiyaaleen Ameerikaa gabaasaa jiran. Waraanii Itiyoophiyaan naannoo Tigraahii keessattuu geggeessitee yaaddessaa jechuudhaani ambaasaaddarri Ameerikaa ka ammaan tana Itoophiyaa dhiisee geggeeffame Mike Reiner dubbachuun isa dhagame jira. Mike Reiner hariiroon Ameerikaatii fi Itoophiyaa akka fooyya'u abdii qabu ibsuudhaani yeroo ammaan tana waraanii naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru hariiroo Ameerikaatii fi Itoophiyaatii fi gufuu akka tahuu dandeettu keessattuu waraanii kunini Itoophiyaan kanaan duratti misooma galmeessisiiftee fi siyaasaa ishii dubattu deebisuu akka dandayu sodaa qabu ibsachuun isaa dhagahamee jira. Waraanni naannoo Tigraahii kunini ka yaaddessu qofa osoo hin taane rakkoolee waraanaa kanaan walitti qabatanii gabaasa dhiyaachaa jiru. Ka gudeeddaa dubartii, ka saamichaa, ka ajjeechatii fi akkasumas waraanni Eertiraa achitti bobbahu jedhame kana qaamii bilisaatii fi walaba akka qorate deebii kennuu qabu. Ambaasaaderichi kunini akeekkachiisuun gabaafamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kasaatii kanaaf isinii qopheessine kanuma fakkaata waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Nagaan nu oola, nagaan nu bula.